faannoo wanni firraa dhoorkituuf yookaan wanni firraa dhoorkuu qabnuuf Abiyyiif jecha miti. Sabummaa Oromootiif jecha. Abiyyi yoo cabsanii biyya seenan mootummaa addunyaatti wajjin qunnamtii qabaa. Xayyaaraan fuudhanii Ameerikaa kaa'een fedhan Ingiliis kaa'een fedhan bakka barbaadan kaa'een boonee jiraata. Abbaan biyyaasii biyya osoo hin ta'in biyya ta'e Oromiyaa sirraa fudhata. Amma sii galee si saba Oromoo gabroomsaa biyya osoo hin taane Abiyyiif jecha osoo hin taane kan gartee nuti faannootti duuluu qabnu liifiif jecha. Amma sii galtee boo faannootti wanni duulluuf ofiif jecha. Oromiyaaf jecha 4 kiiloof jecha miti. Kanaaf ofirraa du'uu hin qabnu jechuu kiyya namni ofirraa du'e diina jala rafaa. Osoo rafnu yoo lollu jenne akkuma kaleessa harma muramuu lafeen keenya bobeeffamuu lafarra shorreeffamuudhaa fi xiqqaachuudhaa fi afaan tokkoo fi amantii tokkoon buluudha akkuma kaleessaa. Injirtu siin jechaa jiranii bar biitita Oromooti miti Oromoo marraa qabaa siin jechaa jira bar.